Kun GSS Afaan Oromoo News sagalee aangoo guutuu sarara ji'opolitikaan keessa yaa'udha. Chaanalii keessa like, share, subscribe gochuun sagalee humnaa waliin dhaabbachuun dagatinaa isiniin jenne kabajaan isin affeerra. Samiin ifatti baqaquun ibiddi Si'ool waraana Ameerikaa irratti gadi lakkifameera. Dhukaasa dhaabuu yeroof ture kuni guutumatti dhukaasa misaayila baalaastikiin gubateera. Gadidduu waraanaa du'u sagaleen misaayilaa gurra namaa duuchuu fi dhiiga loltoota Ameerikaa biyyee gammoojjii obaasuun bakka bu'eera. Yeroo kana lafti haga wiirtuu isheetti raafamteetti. Iraan maashinii waraanaa Ameerikaa irratti rukuttaa kallattii hamaa ta'ee fi dhiigan guutame erguun Pentaagoonii fi Waayit Haawus irratti rifaatuu guddaa gadi lakkisteetti. Iraan Kuweet irratti rukuttaa hamaa taasisteen odeeffannoon amanuuf nama rakkisu saaxilameera. Haleellaan misaayila baalaastikii qooda guddaa qabu buufata xiyyaaraa Alii Al-Salaam kan dallaa cimaa qabu irratti xiyyeeffate mirkanaa'eera. Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa misaayila baalaastikii sodaachisaa fattaa 110 kallattii wiirtuu dhaabbii Ameerikaa irratti furguugseera. Sirnoonni ittisa qilleensaa Kuweet sakandii isa dhumaa irratti abdii kutannaa guddaan piroojektaalii kana qolachuuf yaalanis roobni abiddaa fi nama ajjeesu akka dheekkamsaatti buufata Ameerikaa sana keessa ciccireera. Bu'aan isaas gaaga'ama guutuu geessisuun loltoota waraanaa fi koontiraaktoroota Ameerikaa shammadeesseera. Dhiigni isaanis daandii gubbaatti dhangala'eera. Akkasumas dirooniiwwan Ameerikaan ittiin dhaadhattu MQ-9 Reaper jedhaman lamaa fi tokkoon isaanii doolaara miliyoona 60 baasan dhoo'insa kanaan qabamaniiru. Dirooniin tokko guutumatti ciccitee gara daaraatti kan gadi bu'e yoo ta'u, inni lammaffaan ammoo miidhaa guddaan irra gahuun gabaafameera. Ajajni giddu galeessa Ameerikaa Siitkoom haleellaan kuni dhukaasa dhaabuu guutumatti cabsuu akka ta'e himateera. Iraan gama isheen haleellaan kuni haloo ba'uu akka ta'e fagooteetti. Haleellaa Iraan kana dursuun humnoonni Ameerikaa piroojektaalii qilleensarraan balali'aaf fayyadamuun buufata xiyyaaraa Iraan Baandar Abbaas irratti rukuttaa taasisaniiru. Kana booda IRGC'n koodii xiyyeeffannoo hiikuun abidda gara jabinaa Kuweet irratti roobseera. Ajajaan humna waraanaa Iraan labsii yeroo waraanaa kan hin sochoone kan harka sibiilaan barreeffame gadi lakkiseera. Warri waraana jaalatanii fi Waashingtan keessa jiran ifatti haa dhaga'an jechuun gochi weeraraa Iraan irratti raawwatamu hundinuu battalumatti obomboleettii abiddaa dachaa 10 ni qunnama jechuun ibseera. Buufata Ameerikaa gubachaa jiru irraa aarri yeroo ol ka'u Moseer Rizaay ajajaan eegdota warraaqsaa duraanii fi gorsaa olaanaan hoogganaa olaanaa Iraan misaayila saayikooloojii kallattiin akkaawuntii eegsiisaa irratti dhukaasuun pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampiif dabarseera. Rizaayin akka jedhanitti Tiraamp buufata doonii Iraan irratti uggura humna galaanaa itti fufuun isaa dippiloomaasii ganuu akka ta'e hubachiisaniiru. Kana malees Rizaayin akeekkachiisa lafee dugdaa cabsu kennuun tooftaa olaantummaa guutuu teeraas saaxilaniiru. Doonaald Tiraamp nama marii miti jechuun Ameerikaan gara dukkana hamaa keessaa baqachuu hin danda'amneetti geessaa jira jechuun himataniiru. Kana ifatti dhagahaa Ameerikaan dukkana guutuu keessa gara keenya deemaa jirti. Nuti immoo ifarra dhaabbanne sochii isaanii hunda hordofaa jirra jechuun dabaluunis uggura galaanaa kana yookaan mariidhaan yookaan tarkaanfii waraanaa gaaga'ama guddaa geessisuun ni cabsina jedheera. Loltoonni Ameerikaa madaa'uun dirooniin teekinooloojii olaanaa doolaara miliyoona 60 afuufamuun caccabeera. Hoogganaan Koree eegdota warraaqsaa Ameerikaan gara dukkanaatti deemaa akka jirtu akeekkachiisuun dhukaasa dhaabuun Paakistaan giddu galeessa godhatee ifatti kan du'e yoo ta'u, walitti bu'iinsi hamaa ta'eef lakkoofsi duubatti lakkaa'u eegaleera. Galaanonni jeeqamuun samiin immoo maashinoota waraanaatiin qotamaa jira. Ajajaan humna waraanaa Iraan callisa isaa cabsuun dhukaasa isaa kallattiin gooftaa Waayit Haawus irratti buuseera. Jeneraal Majiid Moosaafii gara maayikiroofoonitti ol ba'uun misaayila cimaa afaan hin dubbatamu kallattii Waashingtan irratti gadi lakkiseera. Hoogganaan waraanaa kun pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp seenaa keessatti yeroo sadaffaaf dippiloomaasii ganaa akka jiran ifatti labseera. Iraan dhugaa dhoksaa marii nagaa dhoksaa keessa jiru ifatti saaxilteetti. Jeneraalichi gantummaa Waashingtan addunyaa yaada geessu jechuun Doonaald Tiraamp daandii dippiloomaasii ajjeesaa jira jechuun ibseera. Uggura galaanaa seeraan alaa bishaan keenya irra kaa'uu fi gaafii olaantummaa qabu galma marii keessatti dhiyeessuun jilba Riippablika Islaamaa jilbeeffachuuf hawwuu jechuun himateera. Nuti impaayeraa addunyaa akeekkachiifna. Iraan yoomiyyuu barmeela qawwee jalatti hin mari'attu sarara diimanteeraa sibiilaan barreeffamanii jiru jechuunis ibseera. Deebiin Ameerikaa irraa kenname komii Iraan mormuuf qofa osoo hin taane gaaga'ama guutuu gadi lakkisuuf sodaachiseera. Waayit Haawus tarkaanfii gabaa aksiyoonaa addunyaa rifaayise baaseera. Ajajni waraanaa Ameerikaa teeraa sarara diimaa Doonaald Tiraamp yoo cabsite USA'n battalumatti waraana hunda hammatee fi
balaa guddaa geessisuu deebistee jalqabuuf dandeettii olaanaa akka qabdu ifatti akeekkachiiseera. White House ifatti ibsuun Tiraamp waliigaltee nagaa kana kan mallatteessan yoo Iiraan sagantaa meeshaa niikuleeraa ishee irratti guutumatti dhaabbataadhaan harka kennatte qofa jechuun ibseera. Gama biraan galgala kana kibbi Libaanos iddoo abiddaa ta'uun lola hamaa seenaa keessatti argitee hin beekneen cicciramaa jirti. Ganda Dibbinee irraa kaasee haga daandii Naabaatiyee gubataa jirutti teessumni lafaa dhiigaa fi lafeen irra deebi'amee barreeffamaa jira. Yeroo sa'aatiin guunne keessatti taankonni waraanni Israa'el ittiin boonan jam gara saanduqa reeffaa abiddaan gubateetti jijjiiramaniiru. Galgala kana gabaasa dirree waraanaa onnee ajaja Teel Aviv raase keessatti loltoonni Hizbollaa rukuttaa abaarsaa gadi lakkisaniiru. Yeroo sa'aatii 24 guunne keessatti haleellaa 22 sarara fuulduraa kibba Libaanos irratti raawwataniiru. Magaalaa Yaa'imar Al-Shaaqif keessatti taankiiwwan markaafaa hamaataa 5 diroonii of ajjeesuu fi misaayila qajeelfama qabuun gubataniiru. Taankii ja'affaan naannoo Dibbinee keessatti barbadaa'uun himameera. Waraana kibba Libaanos keessatti deemaa jiru kanaan waraanni Israa'el kisaaraa guddaa galmeessisaa jiraachuun himameera. Kun jeessis afaan Oromoo Niwus sagalee aangoo guutuu sarara ji'oopolitikaan keessa yaa'udha. Chaanalii keessan laayik, sheer, sabiskiraayib gochuu sagalee humnaa waliin dhaabbachuun dagatinaa isiniin jenna. Odeeffannoo waqtaa'oo biroo qabannee haga walitti deebinutti bakka jirtan hundatti hamtuun isiniin argin jenne asumaan nagaadhaan.